akkamitti ilmaamaa likkitti namaa hojjetta abdii uffatadhanii namoonni hedduun na gaafatanii. Foto manaallee fi kanatti. Maarree akkuma amma isin hime suuraa nama sanii gara wassappiitiin dhaabatee likkitti naa ergitanii diizaayinii uffataa kan barbaadaniif kan filattan hin filattanii kan isin bira jirullee diizaayinii barbaadaniin kan bakka feetan onlaayinii agartan suuraa sana erguun ajajuu dandeettanii suuraa namatti hojjechuu barbaadan ijoollee biyya keessa jiran obboleeyyan keessan haadha keessan maatii keessan abbaa keessan nama sapiraayiz godhuu barbaadan kamiyyuu uffata ajajuu ni dandeettan jechuu kana godhuuf maaltu isin barbaachisaa suuraan nama sanii erguudha ergasii maallaqa qabdii nuu kennuudha itti aansee immoo uffaticha diizaayinii isin barbaadan filachuudha suuraa isin bira jiru kan beeyta yoo jiraate nuu erguudha yoo ka filachuu barbaadan taate suuraa isin barbaadaniin suufa kwaalitii uffata aadaa babbareedaa waan isin barbaadan kan durbaa kan dhiiraa kan nama guddaa kan xiqqaa suuraa isin ergine keessaa filattan jechuudha. Foto manaallee fi kanatti. Anamma foto manaalleetti foto irraa hojjette foto manu ergitanii foto nama sanii ilaallee gadi kennaa jechuudha. Amma ijoollee namni biraallee isa jedhanii. Namoonni hedduun immoo kan dogongorsan suuraa harakaata godhaa nu ergan jechuudha. Suuraa harakaata osoo hin taane suuraa qajeelanii dhaabbatanii akka lakka of nuu tolutti jechuudha. Ogeessi suuraa keessan laalee akka isin barbaadanii likkii fi malkii keessaniin waan gadi kaa'uuf yeroo suuraa namaa ergitan osoo qajeeltanii kaatanii bareeda jechuudha. Yeroo hedduu dogongorri akkasittiin harkaa uumama jechuudha. Amma immoo waan akkasii hubachiisee waan hojjedhuuf jechuudha. Kanaafuu bakka isin barbaadanii amaanaa keessa isin biraan geennaa heeloo nuun jedhaa galatoomaa isiniin jenna.